Gaafii mirga gaafannaan yoo deebiin du'a ta'e hin awwaalamne malee anis du'eera taa'ee. Mirga ofii kabachiisuun yoo dhiiga dhangalaase, gaaffii mirgaa gaafachuun yoo lubbuu namaa baase. Anis gaaffiin qabaati, gaaffii saba miskiinaa deebii gahaa barbaanna dhiisaan hin cunqursinaa. Gatiin nama kabajaa yoo tarii du'a ta'e, imaamni maaliif du'ee anis nan du'aa ka'ee. Yaa isa lubbuu namaa akka salphaatti ilaaltee foon imaamaaf jaartii isaa maal si goonaan kan nyaatte? Maal si godhe imaamni kan dhiiga isaa lolaaste, ilmoo isaa xiqqoo sanaaf mii maaluma galaaste? Maaliif ilmoo namaatti ulaa dukkanaa bantaa? Maatii isaanii ajjeestee maafiyyummaa badhaasta? Harka kee keessa seetee lubbuun namaa qaaliidha. Saba miskiin ajjeesuun hiikkaan isaa maalidha? Saba qawween ajjeesuun gootummaa sin se'in aangoo bor darbituuf jettee saba nagaa hin fixin. Uummata harka duwwaa rasaasatti roobsita, dhiiga saba miskiinaan seenaa kee galmeessita. Dargaggoo keenya fixxee daa'ima balleessitee qe'ee isaanii keessatti rasaasatti roobsitee saba asiin sigee garaamaaf madeessitee. Teessumarra si kaa'an malee harka kee si qabanii siif kennan waan siin malee maal sitti balleessanii? Gatii si amanatan rasaasatti roobsitaa? Alagaa dhaalchisuudhaaf qe'ee isaanii onsitaa? Gatii si amanachuu ati du'aan deebistaa? Qe'ee isaanii irratti alagaan ajjeesistaa? Gatii teessuma siif kennaniif ilmaan isaanii ajjeestaa? Gara jabina akkamiitiin reeffa allaattii nyaachistaa? Dhiiga ilmaan Oromoo bishaan miti hin dhugin, dhugaa jal'atee jiru utuu laaltus hin mugin. Foonni saba miskiinaa midhaan miti hin nyaatin, dhaloota abdii boriif kennaa du'aa hin laatin. Gantuu maal beektii himuuf ree silaasitti himanna, murtaddummaa kee agarree abdii maal sirraa qabna? Hin hafne akki sodaanne xiqqoon turre kan maraatte midhaaniif bishaanni kee foon namaaf dhiiga taate. Siiniif ni dhageessaa amantiin kan dhuunfaati, nu xiqqeessuuf hin duulin nuti rabbiin qabnaati. Ulamaa tokko ajjeestus kumatu nuuf dhalata, rabbiin akka fedhetti diinii isaa eeggata, namni rabbitti amanu yoo du'es ni jiraata. Ofiif yaadi yaa gowwaa kan jiraa keetti duute, gatii si kaffalchisa lubbuun harka keen fuute. Ulamaa ajjeesista, darasaadha tumsiista, yatiima utuu boossuu rasaasatti roobsita, imimmaan hin kadhanna gatii kee ni argita. Jaarraan darbinu gaha ajjechaa hin barbaannu, dinni eelaa garbummaa kanaa olis hin baannu. Oromummaan nu miita ciccirteetu nu nyaatta, sirna darbee haaressuuf mataarraa nu utaalta. Utuu Imaamuu Ahmad har'a lubbuun jiraate, imaamaa fi jaartii isaa silaan ajjeestu turte. Namni yoo si gaafate gaaffii mirga namummaa du'aan deebisuun fafa seera miti gonkumaa. Warra barcuma ulfinaa siif kennan dabarsanii akka iddoo kana geessuuf hayyoota si tumsanii qilleenxootti galchitee onsite mana isaanii. Hayyuu akkatti as geessuuf kaffale wareegama, mana hidhaatti gattee dhukkubaan gidirfama. Dargaggoo kumaatama asiin si gahee qabee gatiin isaa du'a ta'ee miiqatu lubbuun darbee. Ajjechaadhaan mul'iste xiqqeenyummaa mataa kee dhiiga saba miskiinaatiin barreessite maqaa kee. Ergaa qabnaa caqasii. Ni dhageessaadhaaf miti erga durii iyyannaa gabroomnee hin callisnu dhagahii ergaa qabnaa hidhaan furmaata miti hanga yoomii hidhamnaa. Hayyuu ija uummataa gidirsuun kee qaaniidha, bar inni qaama keenya nu biratti qaaliidha. Nuuf hiiki ni barbaannaa hin miidhin abbaa haqaa addunyaatu isa beekaa hin balleessinii maqaa. Maal namni nama ta'ee waan kaleessaa dagatu, ati jiraatti duuteem seenaa nuus hin yaadatu. Ilaa ammas caqasii silaa dhugaan agartu, ulamaa islaamaa ajjeesuun haa dhaabbatu, dhiiga isaa dhangalaastee gootummaa hin argattu. Hin darbu yoo seetee aangoon har argatte fudhachuus danda'am rabbinni siif laate. Sabni cunqurfame mirga haa argatu, hidhamaa nuufiiqii duutis haa dhaabbatu. Ragaa sobaa bahuun dhugaa hin awwaalu, saba nagaa kanaaf cunqursaan hin malu. Dabareen ni gahaa seenaan ni jijjiirama, akkasitti hin hafu sabni cunqurfamaa. Gaabbiinis ni mala guyyaa tokko